Iraanii fi waan amma Iraanitti jirtu tana teenyee laalluu jeechaan si galee. Ichiin saahiba kiyya tokko dabole saboo maaltu maal ta'e abiyyi maal abdateeti teenyee laallu jeejan. Ayaaboo bara Azarbajaan dhaqee misaa'ila lama fidee jeesi galee. Sanuu dhuka'uu fi dhuka'uu rabbi beeka si galee. Azarbajaan dhaqee misaa'ila lama fide lameen qaqallaa tokko si galee. Sanumaa jecha gattaa ol ka'ii dadhabanii naan jee beektaa qoflaan garaan dhukkubsee beektaa saniifu namni gartee wanti hin beekne maal jaajaansa. So akkasi namicha maraataa kanaan if eeggadhu jaani eda dirra dhawaa dhaqeeti hoolayyiin tun jimaa kana guutuu hobosoo yettisi galee maaliif neesi uummatuma akkasii keessaa hin uumame jeetiin ifa ajaa'ibansi. Hobosoo marmeelli jimaa kun akka kararra dhaabbatee si galee. Inni gartee itti beekame nama walii qabee kaadiree kana walii qabeeti iyyaa jaani si galee dafaa bakka namni iyyu san wanti irraa haa jaan si galee. Osuma juuddirree kubbaa dhaqee ijoollee kaadiree tana tagaraa gurguddaan walii qabanii kubbaa taphachiifna janiichi. Namichi maraataan Turkii dhaqee rifeensa fidhaabe sun dirra dhaabaa isa kana godha. Ijoolleen kararraa duraa maqaa janiituma ijoollee keessa akka waan taphatu kana godhee goola biyyuu janii harka dhaabse. Allah yaa rabbi haaliqa kiyya yaa aboo huggii addunyaa laaltee bineensa san laalte dhiiruu maalumarraa uumamne ajaa'ibumaa si jeessa rabbi haqa jechuudha waan biroo wanni jaan hin jirtu. Irra deebuudhaan salaamtaa isin gaafadhe yoo amma gara sagantaa kiyyaatiin deema subscribe godhaa share godhaa harki isinirraa hin citu wal guguddisaa isiniin jenna. Akkuma beekamu arra break newsiin isin eegalla. Break newsii mushtaba hajaamu murtii guutuun gabbahe filame gartee filmaata kana keessatti Donald Trump akkuma asii dawwalee Venezuela namitti khaayaadha jee gartee murteessuu ture waan Iraaniifis murteessu see jechuudha si galee. Waan Iraaniifis murteessu see harkaan na bare duuluu irraa jette Oromoon si galee yookaan duuluu socho'aa jennaan tokko tokkotti inni kuma gartee bareesan jara kana see jaruma keenya hagaraa gurguddaa kasunni kan luka beeraa jalaa gafuudhee sa'a fedhetti hudduu keessa tumee maallaqa hanganaas kennaa jeeni biraa deemu see ijoollee shi'aa tana. Kun uummanni uummata murataadha. Uummata gartee haqa fiitiif sirritti dhaabbatu. Hin beekne inni osuma inni hoogganaa nuuf filaa hoogganaa sadarkaa olaanaa sanii miti hoogganaa haga gandattuu nuuf fila jee ture jechuudha. Bu'aan maaluma abdatee jeetiin sodaadde namichi kun ka ajaa'ibaati. Namnummaa nu sodaachuu qaba jeetiin xiqquma rabbi na baase isa faarsuudhaaf si galee. Oggii hoogganoota beekadha Iraan irraa hafuu qabdan hoogganoota nama 49 tokkorraa hoogganaa guddarraa haga jalatti hoogganoota nama 49 dhabdee biyyoonni abbaa fedhee in history addunyaa tanarratti hoogganoota hagas gahu dhabanii hoogganoonni dandamate biitii dandamate takka hin jirtu jechuudha si galee. Biitii dandamate takka illee hin jirtu Iraan irraa hafe addunyaa guutuu ajaa'ibsiisu jirti jechuudha. So akkasuma keessa gangalattee hoogganaa mustabaa nama jaamu mustajab maal kumaam gurbaa kanaan nu dhiba nama jaamu filattee jirti jechuudha. Filmaanni kun Ameerikaa fi Israa'el hedduu rifachiise. Maaliif dhaadatanii maraatanii namni nu gahu hin jiru. Maarree jaaboo dhaabbadha bombiin isin yaataniin tun tanuma gaafa saadaami ijoollee namni ammuma gattaa'ee sakanditti gartee waa tolchee namatti as darba teknooloojiin ni kutte yaa manguddoo. Maaliif qaallichi kunis shariikun barkammaa Ameerikaa bulchu kunis hayaatollaan amajjaa qofaan isa duursaa beekadhu.
ayatollah nama 80 fi jadduemi kuni 80 fasaa dheengadda kabajatee amajjah qofaan ayatollah namicha kana duursaa jechuudha mangudduma dhuufuun irraa hin cinne tana jechuudha ka Israa'el dhiisii tortora kafirratti albee baambarsii hidhatee deemu sigale yaa manguddoo teenya dubbiin akkasii miti rabbi sodaadhaa dhaabbadhaa oggii nuti jennu didaniiti kaanii cich maaltu nu dura dhaabbata janii horiyaa kutanii sana qabatte gaa gurbaan sigale so osoon isaan akkas jaanii dhaadatanii hoogganaan Iraan filamee jira jechuudha amma dubbiin waa lama taati qabadhaa jechaan ani isiniin jiru kana dubbii waa lama amma duraan addunyaan nama dubbiftuun qabdu nama waliin mari'attuun qabdu biyyattiin hoogganaan qabdu hoogganaan duraan addunyaan beeytu telefoona qabdu addunyaa wajji qunnamtii qabu ni jeesanii jechuudha amma nama hoogganaa harkattee jirti jechuudha biyyattiin amma akka yaada kiyyaa yoo na gaafattan araaraan dhufuu ta'ana fakkaatti Ameerikaan laalamma laal hayyuu fi goota kana agartee nama waa beeku qofa beeka malee hayyuus maraatuu isaa namni beeku hin jiru jedhansi galee maaliif aboo dura haasawaa akkatti haasawu namichi immoo maraateetii oovarii haasawu dura haasawaa akkatti haasawaa jedhaniitumatti dhiisanii jechuudha hayyuus maraatuu isaan beekanii jedhan gootaas gartee injifatamuu isaan beekanii jedhan oggii inni warraaqu kana waan onneen akkasii buttutti fakkaatti sigala Ameerikaa amma namni dur Ameerikaa dur beekaa isii warraaqu booma addanuun dhoorkine rabbii Muhammaditti amanaa isii jettu tana namni gartee lolaaf akkana godhattiseeha amma furmaanni ni dhufa jechuudha furmaanni kamit dhufa biyyattiin takka hoggii hoogganaa qabdu amma takka Chaayinaa jala seenan kan beekamnetti takka Raashiyaa jala seenan mucaa dubbisi jaaniini furmaanni ni dhufa akkumaan dura gaafaan viidiyoo isin waraabu lolli eegalu injifannoo Iraaniin xumuramaa jeetti Iraaniif karaan lachuu ililiin isinii jechaa ture yoo injifatamanillee biyya amata 40 uggurrirra taa'ee biyyoota addunyaa tanarraa waraanaan meeshaan qabeenyaan waa hundaan tokkoffaa dura biyya hangana dhaabbatte jedhanii addunyaan guutuun waan isaanii dubbattiin isiniin jedhe yoo injifatanii fi fugaadhiis hudduu albaatii harkatte sigale akkanaan isiniin jedhe turee jechuudha garuu amma dubbiin goolabbi deemti arra Israa'el waan godhu jirtu siin jaan waan gootu wallaalteeti tarkaanfii Iraan fudhattu tana namoota waan kana poosti godhe amata 5 isiniina jettee ibsa baafte wanni poosti taatuma jira hay isaa dhufee poosti taa jettee kaameraa ifaadhaaf duraan tiraafikiidhaaf kararra dhaabdee kaameraa namni hattuun firraa eeguudhaaf gartee manarra dhaabbate kana guutuu buusaa jirti janarra waan jiru waan gootu wallaaltee sigale muddamuu malee gaalliin alba'u jan sigale wanni isin wanni balaan isirra geessu guutuun eenyu ka facaasu hin beekan ammas wanni qormaata guddaa isaanitti warri social media TikTok haa ta'u warrummaan Facebook haa ta'u media fayyadamuunti Iraan kana goote malee Ameerikaan kana gooteen hin jirtu Israa'el kana gooteen hin jirtu aboo nutis goone keenyaas posti godhaa jedhanii nama kadhatanii dadhaban hunoo laal nutis goone bar nutis bakka gaazaa gubne namni tana jalumaa dhaga'uu didee jechuudha sigale ummanni eega Iraan tana goote ummannummaan biyyattiitu biyya tanaatu eega jechuu eegale bakka isaan jalumaa dubbachuu didanii jechuudha hay bar nutis goone nuti tarkaanfii fudhanne keenya kanaas maan gabaafne khada sigale qiyaamaatu isaan qabate jechuudha saniifu laal wanti ni jarjarani jarjareeti pirezidaantiin keenya kun akkuma Venezuela sanseeti maaduro yaa Trump rabbittiin si kenne jeeni awoo jaartii wajji fuutee qullaan adaabde qullaa rabbi si adaabu jeen si gale ozooni nan si harku rabbi nabbaa federaa du'aa eegee bala si gale harka ol qabe jaarsi dheeraan sun mana hidhaa keessa taa'ee rabbitti harka ol qabe lafti ramadaanaa soomanullee baatu si gale niifu ni abaarame amma gaa
maaltu dhufa yoo naan jettan amma biyyattiin bakka namni dubbisu arkatanii jechuudha. Bakka namni dubbisu arkatanii ni ajjeefnaa minaamin jetteeti wanti maraattuun Israa'el jedhaniin tun akkana godhatti garuu kana waan ajjeesuu danda'an natti hin fakkaattu. Maaliif manguddoo isaan chipsii keessatti awwaallatan hunda ifumaa fi gartee buldiingii wajji awwaalanii jechuudha. Ifumaa fi manaa wajji awwaalanii waan ajjeesuu danda'an natti hin fakkaattu. Gartee amma dubbiin karaa marii deemti jechuudha. Kanaa booda Iraan duraan waa hedduu waada seenteef misaa'ila illee ni dhiifna, nikuleera illee tolfachuu ni dhiifna. Rabbi sodaadhu si galee nagayuma nuu kenna seekshina nurraa kaasa diinagdeen keenya gabbu'e uummanni keenya rakkate jetteeti Iraan harka kennitee Ameerikaa kadhachuu turte jechuudha. Maaliif yoo anaa rakkinni akka keessa jiru lafaa biititu nakkaate uummanni illee wajjin akka jettee waan sodaatteef kadhachuu turte Ameerikaa. Ameerikaan golden opportunity chaansii ajaa'ibaa tan harkatti san lafa darbiteeti wanta maraattu Israa'el janiin tana dhageeffattee kaatee lolakkutti. Kanaa booda humna Ameerikaa illee harkitee jirti wanti Israa'el humna Ameerikaa illee harkitee jirti. Ameerikaa idaan dhawuun ni danda'ama. Arabni bar waan jechuu jiru yaa si galee afaan Arabaa kanan beektan gaayisen Araban dhageeffattan rakkoon teessan guddoon tanaa beektan. Arabni waan biroo fiteeti alwaardiyu minal jadiidul kulli shay'in jechaa jira jan si galee afaan Oromoo yooniin si jijjiire kan nu eegi jennee gabbaraa turre eegu jirraa jechuudha. Maanaan ayatoota kanaa si gala. Kan nu eegi jennee birrii kafalaa turre nuti eegu jirraa si galee. Dubbii faallatti taate Arabni amma namni hundinuu addunyaan jijjiiramuuf teessi jechuudha. Boodarra jijjiiramuuf teessi. Maaliif namni ganaa gartee sukuriitii Ameerikarra if kaayee gartee akka duraanii Arabni maallaqa kafalee maallaqa gaaza gurguree hunda asuma dhiiseetuma biraa deemuun taa'u jechuudha. San Ameerikumaa if godhe. Lala Ameerikaa tona madurallee isin dubbaddeetiin jira waan kana irra guddaa siyaasaadhaan jiraata. Ameerikaa fi Israa'eloonni kun politika Ameerikaan akkana si gootii nikuleera qabdii Ameerikaan si gartii Ameerikaa amma durallee dubbaddeetiin jira. Irrumaan isin deebi'a. Ameerikaan si gartii way Ameerikaan si dhufnaan si caccabsitii minaamin kanaan gurra sirraa baasan si galee maaliif damee ololaa jaamuqsa kun ololli guddaan gartee akkamma waan amma irraa bitamuu dide malee abiyyi godhaa jiru tana si galee farqataan saayikila biyya keessa ariyaa farqataan maarroo bari inni siistama waan Israa'el irraa qophii godhee dalagu jira. Maaliif already sammuun namaa hayi biitti nagaa qabdii boo muummichi ministeeraa kada fedhee deema saayikila oofa kunoo beera keessa dhaabbatee nama harka fuudha minaamin ji'ee akka namni gartee jeeqamu si galee kana dalagu jira jechuudha. Amma gaarrab barameeti kun kijibaan duraa dhiisaa jee namni hundinuu amma namnummaan suuraa saatuu poostii godhuun jiru jaan keessaanii bararraa asitti hafxirree poostiin gootanii jee kaadiree kana wadallootii isaa tanatti erga echi oolteessa jaaniiti namni nuu irraanfatee jira si galee fuudhanii poostii godhanii fi jaan si galee. So maaliif kijibni yoo baay'ate si dabbiraallee si galee kasaa kun ni baay'ateeti maaliif kijibuma malee waa takka keessin jira waan ta'eef kijibni si nam dabbareeti namni irraanfatee dhiise gartee kasaa kun akkana ta'e malee gartee sammuu namaa tan akkasitti wanta goota jechuudha. So Ameerikaa fi Israa'el gartee way Ameerikaa yoo si dhufte takkatti biituu qabdii maarri qabdii takkuma dachisi dabarsiti maarroo jaanii gartee dibbee dhabamtu tana hunda Iraan ciniinnatteetuma ay garaa dhiiraa kana si galee garaa hidhatteetuma dura dhaabbattee amma Arabni maal jechuu eegale hay idaan biyya tana firraa dhoorkuun ni danda'ama idaan jara dura dhaabbatanii jara dha'uun ni danda'ama jechuu gartee ifumaa fi gartee haatee ablee fi ngorraatu fuute amma booda gartee siyaasan akka duritti ittiin fuftuu jechuudha. Ji'oopolitikiin jijjiiramuuf ta'a. Keessattuu midilistii keessatti yoo inni jijjiiramin arkuuf teessan. Maaliif namni imma sukuriitii Ameerikaa qofarratti fi Ameerikaa biratti milisee barbaadaa jechuudha.
درامبر ربي قدت ربي إنه ما جابا أمريكا هركاسي فود أملي إسرائيل هركاسي فود أملي مصابة هركاسي آية هركاسي فود أملي وني تكا وني ما وجي إيران تتا مارتا يتفا جاسي قلي سر الرجي سيدي مدور كنا خفدلا يدوج إيزي روزا خنا فداي رئيتك قوتو لك إمسيدي وجين ساني بيروما خنا قبب بيرا خنا قبب بيلمان كنا خيسا رمتا والكتا خنا خيسا قياسا سيقلي خنا خيسا قياسيتي خينيا لولا واقع جاشي سيقلي وايني نبانو أمريكا بيخ ربي بانو أصونا كس جانيتي جري ودور راسا كيجو رفي أما جنا سكوريتي سانيتيف إيران اللي ندبسن راشيا دبسن چاينا دبسن مالكا غازا خنا جنا بكا ديسني جچو akka duranitti asuma diisaniin deemanii jechu akka duranitti asuma diisaniin deemanii jechu arra qatar garaa hidhattee ibsa baaftee jechu biyya teenya irra teessanii nuti nu eedan jenneeti rakkachuu turre idaan isinumaa nu eega isi waraana Ameerikaan garre arabni fuudhee Ameerika jee haakima geessu sigale so idaan isinifiifuu akkanaati gartee biyya teenya irra teessanii nama nutti hin dhayinaa jettee ibsa baaftee Bahareenillee baaftee Omaanillee baaftee Suudii fi kanneen kaanii hafee Masrillee ay intaane dubbiin jettee jirti jechuudha kana hunda khaif mide wallaala liideraati hogganaa wallaalaadha sigala akkuma duraan nama sodaachisu akkuma duraan namni hundinuu Ameerikaan si dhufte yennaan firratti albee ceewsanitti osoo calje maaduruma fuudhee osoo lal nama kan nama walloltuun beeku qabda nama walloltuun beeku qabda Iiraan jechuun Tigree Arabaa jechuudha Itoophiyaa keessa beek namni ka gaariin lolu jaalannee jibbinee namni qixa Tigree lolu hin jiru sigala magoota keenya maarree keenya naguma jennee lafa tana dhiinna malee namni qixa Tigree lolu yoo walitti jibne malee Itoophiyaa keessatti jarri dhugaan lolanii jechuudha Tigree Arabaa jechuudha takka Arabaa miti jennamni irra guddaan Iiraan tuni bakka Tigree muslimaa jechuudha musliimoota keessa namni ka gaariin loluu roorroo dhorkachuu danda'u jarri sirri lolanii jechuudha onnees ni qabanii sirri lolanii egaa deemanii mushtabaan filamee jechuudha amma dubbiin karaa araaraa deebuu teessi na fakkaata akka yaada kiyya xiinxala kiyyaa yoo na gaafattan dubbiin amma karaa araaraa deemti maaliif biyyoonninis amma nama dhiibbaarra godhan qabanii wanti arabni garaa gurguddi garaa feestaalaa sunis kafirra ogii saaronni gubbaa fi gufirratti alba'u sunis amma nama dawwaleetti way waatu qaba jechuudha maal janiini offarii lafa kaaniif kenna lafa kaaniif ekonomii teeta si harkaa caccabxillee maallaqa jarrika bishaanii qaba maallaqa keenya kanaan si cufnaa janiin sigala ekonomii teetillee siif gargaara Ameerikaan nu dubbata Israa'el nu dubbata gartee please janiiti amma turbaanota as deemu keessa lolli fuula jijjiirrachuu ta'a jechuudha fuuluma Tiraampii yoo laalte dhiibbaan guddoon akka biyya keessaa asiis Ameerikaa akka irra godhamu jirtu sigalee lolli kun lola Ameerikaatii miti beekadhu anamma lammii Ameerikaatii Ameerikaan lola seenaan dirqama wajjin seenuu qaba sigalee garuu biititiyya jarjarteeti gartee lola baalagee lola Yahudaan lafa keesse dhayxee cubuqitti jette lolli kun keenyaa miti jedhaniiti waraana jeneraaltichan garreeti haa huccuu waraanaa uffatee osoon iyyuu harka kana hunda caccabsan hulaa qabate lolli kun lola keenyaa miti jedhanii lola isaanii ni beekan jirre sigala so saniifu dhiibbaan keessaayis waan akka gaariitti itti jirtuuf waraana dhume kanaafis beeke lubbuun ummata Ameerikaa biyya tana qaaliidha nama lama kadhumeefi Minnesota tana du'eefi yoo yaadattan ta'e nama lama ka Minnesota kanatti warri immigreeshin ajjeeseefi namoonni hangas gahu aangoo isaanii dhabanii ilaa hanga irraa qorannaan jalaanaaf ne haga hidhanii jalaanafanii jechuudha lubbuun nama hangas takka qaali biyya tanatti malayyaa waraana Ameerikaa nam torba kadue kan nutti himan torba nam torba kadue waay
maaliif du'e waraanni keenya hajuu kana gana Tiraamp bira kuttee paartii riippaabilikaanaatu qoruu teessii jechuudha. Warra lola kana deeggare hunda qormaata guddaa ta'uu teessii jechuudha. Lubbuun namaa biyya tana qaaliidha. Keessattuu adiin faan duunaan osoo gurraachi du'e xiqquma waan jaane tokko amma akka kiyyaa gurraachuu yoo ta'e Ameerikaan lammii Ameerikaa tokko du'e beerisaa hedduu nu gaddisiise janiituma odduma godhanii kutan. Adiin duunaan beeridaan jira. Jarri dhume sun hundinuu adiidha siigale. Saniifuu amma lolli fuula jijjiirrachuu ta'a jechuudha. Biyyattiin eeguu hoogganaa harkatte araaraa fi dhiibbaa godhan sangubbaan inninis amma sekshiina irraa kaasuu qaban sekshiina gubbaadhaan gana bombiilleeniin tolfadha jechuu ta'a kun afaanii baafatee bombiin already toltee jirti annaawunsi godhu beeksisuma qofaa hafe ganaa sanillee niin tolfadha jechuu ta'a jechuudha. Sanillee tolfadhu Israa'elii fi isin akka waliin dhoowwine janiiti ganaa Israa'el akkuma feete daangaa namaa seentee keessummaa mana biyya isaa dhayite hunda ajjeesuu jeneraalota jala ajjeesuu saayinsoota jalaa gatuu kana hunda farramuuf teessii jechuudha. Itti gaafatamta jedhanii farramuu teessii dhiirti wal gartee jechuudha. Wal arkin walit dhiisan guyyaa 9ffaa 10ffaa dhaabar amma kan qabachuu yaan sigale akka gaariitti misaa'illi si'eessa akka deemuun namni arkaan jiru. Amma Ameerikaan dura wanni yaaduu turte misaa'ila akka galaana yaasu jirti misaa'illi dhumataa dogoorii gaafa misaa'illi dhumate dhayne harkaan qaqqabnaa jedhan. Jarri kun jara teeknooloojiidhaan kute. Jara gartee misaa'ila kana dhawaa ammuma tolchuu danda'u jechuudha. Sigale ammuma tolchuu danda'u. Ameerikaan garuu lola isaanillee jijjiirree bara akshiina jijjiiruu qaban ariifa ta'uu qaban sigale manguddoon abdeetiif godhuu qabdi. Maaliif jenna bombuma duru Saadaam Hussein irratti darbuu turte sigale har'a gaafa Iraan irratti hin darbee Iraan mo'adha jette sigale jarrimma wanta waa ittisu kana hin garre wannumatti dhufe kana tokkuma ka qabu tolfatanii amma jarri akka calletti faca'uu fidee jechuudha. Ati isaanii wajjin deemtee akka callee faca'u kana liqimsu tolchuu danda'uu qabda sigale teeknooloojii wajjin tarkaanfachaa jiran jechuudha. Biyya Arabaa tana Arabni laal salaata eega salaate dalagaan qabu. Salaatumaaf irraa ka'a waan tottolchu tana hugguma ishaa'ii Allahu akbar jaan magriba Allahu akbar jaan irraa utaala malee dalagaan biroon jirtu. Rabbi gaaza kennee fi gaaza gurguratanii maallaqni bakka itti dhufa isaa wahuma walitti hidhu. Bar Ameerikaa tana nuti kun sibiilaan fiiga kun maaliin fiiga kun miitirkishoon fiiga namni kun waluu quban qabu sigale namni kun amma Ameerikaa keessa nama feesbuuka doktaroota feesbuuka fayyadamuun beeynee jira. Feesbuuka ijoolleen gartee ijoolleen Oromootun afaanii fi hudduusaa kana walii garagalchitee akka gootu beeku nama piroofaayila isaa jijjiirrachuun beeynee Ameerikaa keessa jira. Doktarri yooniin siin jawee dhugaafuu ta'a. Maaliif yeroon qabuuf yeroo waa naanneessu qabdaa bara yeruma waa naanneessuun qabu sigale jarrimmaas yeroo teeknooloojii tana gartee jijjiiruun qabu Arabni gartee sijaaraa isaa fudhatee keessattuu sunniin tun halkanii guyyaa dalaydii janii sijaaraa isaa fudhatee sijaaraa isaa buggodhaate sigale eega subii salaateetti gattaa'e tuna maal gooti tun maal gooti tun maal gooti bar meeshaa doolaara kuma kudhaniin isaan tolchan miliyeenatti erganii bar isaan qabuudhaaf miliyeenatti erganii siin wallahi amma raadaarri guddaan akka miidilisti jiru guddichi Ameerikaan qabdu tiriliyeena meeqaan balleessite Iraanni beekta dirooyinii doolaara kuma 15 kuma 20tiin dhayiteetti itti darbitee balleessite kasaaraa guddoo kasaaraa tanan jedhame san gubbaan Tiraampiin aggaa deeni beektan Tiraampi yaa'ii hedduun danda'u yaa'ii dheeratti tanaa fi boodii isaanirraa wanta dadhabneeti waliin farramaati as deebi'amu ni jaan sigale maaliif yaa'iin danda'u inni bakka maallaqni itti bahu tanan danda'u jechuudha. Amma qorattoonni akka jechaa jiran waan Ameerikaan amata 10 ol
Iraaq teessee baafteerra waan guyyaa kurnan kana baafteetu dachaatti deebi'aa siin jedhan. Maaliif meeshaan dur gaafas qarshii 10 bituu turte arra qarshii meeqa? Sigale arra qarshii meeqa? Dabalata dabilii gatiin dabalee jechuudha. Jireenyi ni qaalee, meeshaan ni qaalee, wanni hundi akka gaafa isaan Iraaq lolanii san hin jirtu jechuudha. San gubbarraan ammaas wanni rakkootti ta'u jiru dubbii hurmuusan. Waan san rabbiin Iraan uummataan gargaaru wanta godhe na fakkaatti waan bakka takkatti deemee tunumaatu maayila 30 gala jansii gale. Maayila 30 bakkuma dhagaadhaan darbattee nama dha'uu dandeessu xayyaara dhiisi. So bakka san hokkee addunyaa tana rabbi godhee fi cuftee jirti. Arra marmeelli meeqani beekta? Marmeelli tokkichaan doolaara 124 so gaazni dheengadda maaliin isiniin jee lafa Minnesota tanattu qarshii 5 dhaquutaa sanuu bar gaaza diziilii ozoon interregular gaaz khamakiinaan normaalii deemtuun amma khatiraaqonni meeshaa oofan Ameerikaan gaa meeshaa kan oofti tiraaqonni kun meeshaan ogii doon irraa bu'ee fi maal irraa bu'ee tiraaqa kanaan Ameerikaan tun tiraaqa kanaan jiraatti sigalee tiraaqa kanaan addunyaa tana keessa jirti. Amma gaazni tiraaqaa sun samii seenee jira jechuudha. Diziiliin sun samii seenee jira jechuudha. Very expensive. San gubbarraan dhaqaniiti kuusaa gaazaa guddoo Iraan gubanii jechuudha. Amma Raashiyaan sorry marketittiin isin gurguradhaa jetteeti Raashiyaan lamma itti mutchabaa namni dura dawwaleef gurbaa Iraan san namni dura dawwalee fi sigale baga gammaddeen Puutiin sigale si wajji jiraachuu keenya si mirkaneessuuf hin dawwalee jeen yaa Mustaba si wajji jiraachuu Moskoon si wajji jiraachuu keenya akkas jechuun itti muddii hangaazaan gurguradhaa jechuu sigale Gaza duraan Raashiyaa irraa bituu didanii maal irraa bituu didanii rabbiin magaalaa baasee fi jechuudha. Sigale warra biyya teenyatti meeshaa tottolchu tokko jira. Yaa rabbi jaarsaa jaartii wali kaasii marhaja caccabsisiisi jidduu buddeena naa baasii jaa sigale. Kana jeedduu waa'ee godhataa kararra deema sigale. So lootorii beef Raashiyaa amma. Raashiyaa lootorii beef. Gaazaa Awurooppaan hundi duraan irraan bitan nu jette. Gaza Hindiin uummataan addunyaarraa tokkoffaa sun hundi irraan bitan nu jettee karaa Iraan garagaltee turte amma kunoo maarketii sanuu bar guyyarraatti itti oloofa guyyarraatti oloofaati itti gurgurachaa jirti jechuudha. Itti gurgurachaa jirti. So san amma addunyaa guututti gaafii ta'ee uummatallee hiriira baasuu deemu uummatallee nu rokkaasa Ameerikaa kana jedhanii hogganoonni sodaachaa jiran qaala'insa gaazaa kana jechuudha. Maaliif biyya tanatti ijoollee kolleejjii warraa gargaaraa ijoolleen kolleejjii tun 5 6 7 fa'aatu kolleejjii kun yuunivarsiitii deema kun high school elementary tana deema namni hundi makiinaan deema jechuudha biyya tanatti. Jaartiin kophaa kara dalagaa makiinaan deemti jaarsi kophaadha. Karaa dalagaa makiinaan deemaa jechuudha. Biyya tana gabbaate akkana gabbaate maayila tokko miilaan ichi deemtu makiinaan ichi deemtu. Namni kun guutuu makiina fayyadamaa jechuudha. Makiinaan tun gaaza nyaatti jechuudha. Sigala. Boodarra namni yoo wayii harreedhaan haafuu dhaqatamoo walmaarti dhaqa bakka nyaataa fi dhugaatii fa'aa huccuu fa'aa bitatan. Sigala. Wayii harreen dhaqamoo gaangee jira. So saniifuu rabshaan kun amma biyyattiin eega hoogganaa harkatte dhaabbachuuf teessi araarumaan dhumatti silaa ilmaan miskiinaa fixaniituma booddee araarumaa gartee waan qaanii garuu araarallee ta'u kun injifannoo Iraaniin xumuramaa jechuudha. Maayyii irratti dura gaafa lolli kun eegaluun akkas jee turan maaliif ni beeyta lola kana jalqaba isaa beeyta Iraan utaalteeti mudhitti harka marattee tolfatte laa jalqabu namni tokko eega si tolfate bar qabsuma tanaahu eega si tolfate bar lafumaan sigaa humna feete yoo qabaattellee jarri utaalee tolfate so lafumaan ga'uu deemanii jechuudha. Itti aansuudhaan waa'ee biyya teenya biitti teenya akkuma beekamu
maraatu makka Ameerikaan buluu ni jirtu kanaan bulu jirti. San gubbarraan nama gartee hayyuuf irraa dhiibee kolkolee walii qabatu. Kolkoleen kun amma kanatti abishuu 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 jettee beerri kun hundi si galee akkana godhatanii jechuudha. Maaliif isaan biyya teenya ni beektan. Amma inni waan ummanni isa jaalatu se biyya teenya yoo makiinaa haaree bittee dhuftee ummanni makiinaa san arguuf hoo jee si galee. Maalayyaa gaa namicha muummichi ministeeraa jedhanii dhufeedha si galee. Sun jaalalan jaamtu silaa ummata akkasitti iyyisiisuu caalaa osoo sirna jaaree nageenya buuse fakkeessuu caalaa. Sun gaarii ta'a. Garuu inni immoo bakka nageenya buusuu nageenyallee isa gaafatu bira kutee jira jechuudha. Marshiin isaa ta'u hudduu duubaa cabxee jirti. Ganaa if duuba deebi'ee dhaabbatee if laalee biyya tana gartee kara nageenya tarkaanfachiisa hayyuu maraataa qofaa jechuudha. Maraataa qofaa jechuudha. Qulfiin isaa ta duubee cabxee jirti. Maaliif namichi jenosaayidii godhee jira. Sabaa sablammii biyya sanii madeessee jira. Si galee namni hundinuu namni gartee namaa yaadu hagaraa fi itti yaadu zoon hin ta'e namni namaa fi biyya sanii yaadu hundi funyaan namicha qabatee jira jechuudha. Funyaan namicha qabatee jira. Akkuma beekamu break news gartee isinii post godheetiin ture wanti TPLF ibsa